Sibarooduu laata akka leenca bosonaatti akka baraadinee lollee dubbii akka garaa goone gubbaa jarakkisaa keessi bugoodha borsi dhibaa hin fudhatin irra dhibaa saaqi saaqaa Weellistoota jajjaboo Oromiyaan qabdu keessaa Ittiqaa Tafariin isa tokkodha. Egaan viidiyoo keenya har'aan sirboota Ittiqaa Tafariin uummata biraan ga'e keessaa agartii baay'ee qaban kan isin biraan geenyu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhumaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Siifan gatee carraa barumsa kooti yaamni baay'atte namaa kan nama gooti eega waliin jiruu si jibbisiise eega jaalala jibbarra sitti addeesse ani sirraa hafe garaa kiyya jabeesse. Sirbi kun albamii dura ba'a jedhu bara 2017 keessa Ittiqaa Tafariin gadhiisee keessaa isa tokko yoo ta'u agartii 378 fi laayikii 3300 qabaachuun sadarkaa 5ffaatti kan argamudha. Akka baraadinee lollee dubbii akka garaa goone aarsan baay'atu solee bulee darri dhugaa moone biyya abbaan itti wareegame ilmi diina fillaatu dhugaadha waala musirminya. Sirbi Toleen jedhu kun bara 2018 keessa karaa Hoppa Muuziq Itoophiyaan kan gadhiifame yoo ta'u agartii 531 fi laayikii 5700 qabaachuun sadarkaa 4ffaatti kan argamudha. Sibarooduu laata akka leenca bosonaatti dhugaadhaaf yoo du'ammaan lubbuun harka rabbiiti dhugaadhaaf dhaabbanna dhugaan naman gattu dhiigni saba koo dhangala'ee mirga normaan taatuu diina qe'ee jirtu akkamiin har'a fagaraa koo hidhateen qabsoo itti ufa shimana koo yaa sororoo. Sirbi Geerarsuuf keessaa qabu Jabana Roorroo jedhu kun yeroo Ittiqaa Tafariin albama isaa eebbisuutti kan sirbe yoo ta'u bara 2017 keessa karaa Mannoo Shawaa Tiyuubiin gadhiifamuun agartii miliyoona 1.9 fi laayikii 12,000 argachuun sadarkaa 3ffaatti kan argamudha. Walmattoota akka harkaa miilayitee maali dantaan addaatiin uunawwitee. Sirbi Saaqi Saanqaa sirboota qabsoo Oromoo uummata kakaasaa turan keessaa tokko kan ta'ee fi sirboota Ittiqaa Tafariin qabu keessaas beekamti guddaa akka horatu kan isa taasisedha. Egaan sirbi kun bara 2017 keessa karaa Oromoo Impisiiriin gadhiifamuun agartii miliyoona 2.8 fi laayikii 18,000 qabaachuun sadarkaa 2ffaatti kan argamudha. Dubbiitu dubbii dhalchaa dubbiitu tuqtan dubbii dhalchitan uummata diigii keessa galchitan kan dhugaaf dhiigaa turetu warra saalaan galfanne ati ilmoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne. Sirbi kun sirboota Ittiqaa Tafariin gadhiisee keessaa agartii guddaa kan qabu yoo ta'u bara 2020 keessa karaa YouTube chaanaalii ofuma isaa Ittiqaa Tafariin gadhiifamuun agartii miliyoona 3.2 fi laayikii 57 qabaachuun sadarkaa 1ffaa irratti kan argamudha. Maatiiwwan chaanaalii keenya sirboota Ittiqaa Tafarii isin agarsiisne keessaa kan irra jaallattan koomentii irratti barreessuun akkasumas chaanaalii keenya like share subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraan ammoo arginutti nagaatti.